kan jedhu iyyaafannee Orri rukutee tureedhaan miidhaan guddaa qabu. Yaa ambulaansiidhaan buufata fayyaa ifaa geessanii jennaan jaartiin achitti xiqqoo miidhamarraa kan ka'e lubbuun darbee jechuudha. Kan isiniif dhiyeessu Anzala Lamtaaddisaati. jalqaba irratti Ameerikaan gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabuun siyaasa raasaa jirutti ergama addaa haaraa ambaasaaddar Maayik Hamer jedhaman muuduu ministeerri dhimma alaa US Antooni Bilinkan beeksan. Bilinkan muudamni ergama haaraa Hamer kutannoo Ameerikaan gama dippiloomaasii naannawaa gaanfa Afrikaatti ba'achaa jirtu akeekaa jedhan. Ameerikaan yeroo waggaa lamaan guunne keessatti ergamoota addaa gaanfa Afrikaa 3 kan muuddee yoo ta'u ergamoonni kunneen waraanni kaaba Itoophiyaa akka fala argatuuf tattaafachaa turan. Firaa'ol Balay. Waraanni kaaba Itoophiyaatti akkuma jalqabeen ji'oota muraasa keessatti yaalii jalqabaan miseensa mana maree kan ta'an Chris Coons erguun eegalte. Chris Coons waraanni Tigraay keessatti jalqabamee ji'oota muraasa keessatti dhimma ijoo kan ture gargaarsa namoomaa dhiyeessuu fi waraanichi gaaga'ama gaanfa Afrikaatti qaqqabsiisuu irratti akka hojjetaniif pireezidaanti Joo Baayidaniin ergaman. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kan ergaman namni siyaasaa bakka bu'aa kutaa Delaware Christopher Andrew Coons yeroo dheeraatiif miseensa mana maree Ameerikaa ta'uun tajaajilaniiru. Coons yeroo jalqaba gara Itoophiyaa dhufanii turanitti rakkoo naannoo Tigraay keessatti uumame waa'ee sarbama mirgoota namoomaa raawwatame akkasumas atakaaroo dhimma daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru ilaalchisuun ministeera muummee Abiy Ahmed waliin dubbachuun alatti aangoota gamtaa Afrikaa waliin wal arganii turan. Chris Coons bakka bu'uun dhimmoota Itoophiyaa fi biyyoota biroo gaanfa Afrikaa akka hordofaniif kan ergaman ambaasaaddar Jeffrey Feltman waggaa darbe ji'a eebilaa gara dhumaa ture. Haaluma kanaan addatti waa'ee waraana kaaba Itoophiyaa akkasumas haalawwan biyyattii keessatti yeroo yerootti jijjiiramu wal dhabdee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiruu fi hidha haaromsaa Itoophiyaa dhimmoonni ilaallatan hojii ergamaa ambaasaaddar Feltman angafaa ta'uu jedhamanii ture. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ta'uun ji'oota 9 kan turan Feltman keessumaa waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamu fala akka argatuuf gara biyyoota gaanfa Afrikaa fi bahaa gidduu galeessaatti marmaaraa turaniiru. Ambaasaaddar Feltman ministeera muummee Abiy dabalatee aangoota Itoophiyaa olaanoo Finfinneetti arganiiru. Bakka buutota TPLF ammoo Keeniyaa Naayiroobiitti arganii akka dubbisan Waashingtanitti himanii turan. Haa ta'u malee Feltman akka carraaqaa turanitti qaamoleen waraana Tigraay keessatti qooda fudhatan akka gara tokkotti dhufanii mariif taa'an gochuun waraanni kun akka dhaabbatuuf bu'aa argamsiisuu hin dandeenye. Ambaasaaddar Jeffrey Feltman bakka bu'anii gaanfa Afrikaatti ergamaa Ameerikaa ta'uun kan muudaman dippiloomaatii Ameerikaa buleessa David Sterfield turan. Ji'a 5f ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa ta'uun kan tajaajilan ambaasaaddar David Sterfield akkuma warra isaan dura turanii ergama isaanii kanaan bu'aa hagas mara qabatamaa ta'e osoo hin argamsiisin bakka isaanii ambaasaaddar Maayik Hamer kan amma ramadaman kanaaf ergama isaanii akka dabarsan State Departmentiin Ameerikaa ibseera. dhimma biraan gaazexeessitoota tibbana tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiruun hidhaa bu'an keessaa qopheessaan barruu fi Tamasgeen Dassaaleny guyyaa har'aa reebichi irra gahu maatiin himan. Obboleessi isaa Taarikuu Dassaaleny waan ta'e akkasiin BBC'tti himeera. Yeroo isa dubbisuuf sa'aatii 4 irratti buufata poolisii geenyu waamamee dhufe. Iddoo namni iyyaafatu dhaabatuu fi namoonni hidhaman dhaabatan walirraa fagoodha. Gama lamaaniinuu poolisoonni jiru. Shiboodhaan immoo gidduutti daangeffamaadha. Al tokkotti ammoo hidhamaan maatii akka arguu fi as waamamu nama 10-13 ta'a. Kanaaf takkaatti namni hundi haasa'a jechuudha. Tamasgeen kana dura yeroo mana hidhaa turetti gurra isaarra miidhaan irra gahee waan tureef waca keessatti dhagahuuf xiqqoo isa rakkisa. Achiin natti hin dhagahamu gatii taheef namni na dubbisu as naaf siqu jedhee poolisii gaafatee jennaan poolisiin harkaan itti wari'e. Obboleessa koo gaafa jedhu poolisoonni 2 hidhamtoota keessaa baasanii bunyaaf dhiitichoodhaan isa dhahan. Namni achi tures wacuu fi iyyuu jalqabe. Kana booda gara kutaa hidhamtoota osoo hin taane gara kutaa biraatti isa geessan. Kun tahee daqiiqaa 40 booda nutti agarsiisaa jennee as gaafa baasan iji isaa bitaa dhiitaheera. Tiishartiin immoo irraa tarsa'ee ture. Kana booda homaa dubbachuu hin dandeenye. Waan ta'e abukaatoo isaatti beeksisnee baane. Abukaatoon gaazexeessaa Tamasgeen obbo Heenok Akiliiluu miidhaa irra ga'e mana murtiitti himachuuf yaallus inni garuu ni didee jedhan. Obbo Tamasgeen reebicha irra gaheef mana murtii fi bulchiinsa poolisiitti komiin akka dhiyaatu jalqaba walii haa galuyyuu malee boodarra garuu akka hafu waan gaafateef yeroo ammaa adeemsi jalqabame hin jiru. Obbo Tamasgeen Dassaaleny reebichi har'a irra ga'e malee
mana hidhaatti haalli qabeensa irra jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namoota baay'ee waliin iddoo tokkotti hidhamee jira. Nyaata nyaachuuf rakkisaa gatii ta'eef guyyaatti al tokko qofa soorachaa jira. Dhaqna dhiqachuun manni fincaanii rakkoodha. Obsa akka fixate agarsiisa. ቶለሬት የማድረግ የመሸከም ትግል እንደጨረሰ ነው። Maree nageenyaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti deemaa jiru harkifataa ta'us haala gaariirra jira jedhan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo. Obasanjoon hoogganaa TPLF Dr. Debretsion Gabramikaale waliin Maqaleetti mari'achuun gabaafameera. Gaafiif deebii BBC Focus on Africa irratti taasisaniin yeroo kanatti jechuu baadhus qaamoleen lamaan walii galteerra akka gahan gochuuf hojjechaa jirra jedhan. I will say that we are making progress very slowly but steadily. Jijjiiramni jira garuu saffisa qabaachuu baatus gara fuulduraatti deemaa jira. Haalli har'a jiru haala ji'a dura ture irra fooyyee qaba. Waan nuti gochuu qabnuu fi gochaa jirru wal amantaa dabaluu irratti hojjechuudha. Deeggarsi namoomaa danqaa malee akka darbu gochuu fi bakkeewwan barbaadamanitti danqaa malee akka dhaqqaban gochuu qabna. Sadarkaa mariidhaan dhukaasa dhaabuu irra gahuu qabna. Kan duraan namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu labsame sanatti aansuun jechuudha. Kana gochuu qabna. Gamtaan Afrikaa dhimma gaanfa Afrikaa fi waraana Itiyoophiyaa keessa ture kana xiyyeeffannoon ilaalaa jira kan jedhuu fi akka qaamoleen lamaan walitti dhufaniif dhiibbaa akkamii gochaa jirtu gaaffii jedhuuf Obasanjoon. Well, if the African Union appointed me. Gamtaan Afrikaa yeroo akka nagaa fi tasgabbii fiduuf gaanfa Afrikaa keessatti namuude gamtichi dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee ilaaluu isaa agarsiisa. Qaamoleen lamaan akka walitti dhufaniif dhiibbaa gochuu osoo hin taane dhiibbaa irraa bilisa ta'anii akka walitti dhufan gochuudha. Yoo qaama tokko irra dhiibbaan jiraate akka irraa ka'u gochuudha hojiin koo. Obasanjoon yoom walii galteerra gahuu danda'u isa jedhuuf yeroo kaa'uu hin barbaanne garuu akka milkeessan amantaa qaban himaniiru. I don't put time limit to. Yoom walii galtee mallatteessuu danda'u ka jedhuuf yeroo kaa'uu hin danda'u. Milkaa'inni akka itti fufu gochuu irratti xiyyeeffanna. Kan jalqabaa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuudha. Isa booda immoo walii galteedhaan dhukaasa sadarkaa dhaabuutti fiduudha. Isatti aansee ammoo walii galtee dhukaasa dhaabuu akka mallatteessan gochuudha. Yeroo sana tajaajilli bu'uuraalee misoomaa dhaabbatanii turan guutummaa biyyattii keessaayyuu akka deebi'an gochuudha. Isaan keessaa naannoo Tigraay keessa tajaajilli ibsaa, bishaanii fi baankii hin jiru. Gama biraan ammoo tajaajiloota sababa waraanaan manca'an deebisuudha. Yuunivarsiitii tokko daawwadheera. Kutaan ICT isaanii manca'uun tajaajila kennaan jiru. Akka deebi'u barbaanna. Kana ammoo ji'oota 3-6 yookiin waggaatti jechuu hin danda'u. Garuu isa namoonni hedduun eeganii ol waliigaltee irra ni geenya amantaa jedhuun qaba. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kan ta'an Olusegun Obasanjoon ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi qondaaltota mootummaa federaalaa fi naannolee waliin gara godina Baalee imaluun daawwannaa irra turuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaas gabaasaniiru. gidduutti immoo du'aan gaggabaaboon sinitti Bataskaanni Tewaadoo Ortodoksii Itoophiyaa kaabaa Itoophiyaatti qaamotii wal waraanan garaagarummaa isaanii mariin akka hiikaniif araarsuun barbaada jechuun gaaffii dhiyeessite. Qulqulluun Sinodosii koraa torbee lamaaf adeemsaa ture yeroo xumure qulqulluu Abuuna Maatiyaas gaaffii kana mootummaa federaalaaf dhiyeessuu himaniiru. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid abbootii seeraa 57 malaammaltummaa fi shororkeessitoota irraa harka qabdan jechuun hojiirra ari'an. Manni murtii akka of qulqulleessuuf carraa baay'ee fi akeekkachiisa yeroo adda addaa akka kennaniif himanii ittiin fayyadamne jedhaniiru. Koongootti bakka bu'aan addaa barreessaa waliigalaa UN finciltoota M23 jedhaman takkaa fi isa dhumaaf dhabamsiisuuf humna waraanaa cimaa bobbaasuu barbaachisaa jedhan. Biintoo Keetaa walitti bu'iinsa torban lama booda naannoo kaaba biyyattiitti tasgabbii deebisaniif humnoota UN fi biyyaalessaa galateeffataniiru. Hoogganaan gamtaa Afrikaa Maaki Saal gara Raashiyaatti imaluun hanqina nyaataa sababa waraana Yuukireeniin mudate irratti pireezidaantii Puutiin waliin mari'achuuf waajjirri isaanii akka ibsetti marichi kuusaan midhaanii fi xaa'oo amma buufata doonii Yuukireenitti danqame akka gadhiifamuuf yaadameeti. Gara dhimmaa qabannetti aanutti yoo ceenu tibbanaa godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti manguddoon tokko osoo waraabessa yaabbatanii adeemanii argaman jechuun yeroo namoonni itti naanna'anii ilaalanii fi miidhaarraan gahan qoodamaa ture. Dubartiin kun mana yaalaa akka gahaniin lubbuun isaanii akka darbee BBC'n odeeffateera. Jiraataan aanichaa maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko dhimma kanarratti waan hawaasni naannoo argine jedhee dubbatuuf haala ta'ichaa BBC'tti himaniiru.
Warri kaan jaartiin sammuu ishee fayyaa miti kan jedhan jiru. Biyyaa kaleessa maatiin ishee dhufanii deebi'anii erga ji'a ja'aasitti sammuu ishee gadhiisteetti maraatteetti hunda'uun hidhaa kutteef manaa baatee waan jedhamutu jira jecha. Jaartiin jiraattuu naannoo aanaa keessanidha? Akka odeeffannoon jirutti aanaa keenya miti isheen aanaa biraarraadha kan isheen. Jaartiin gaafa haasoftu yeroo dura iddoo adda addaa maqaa dhooftiidhan. Naannoo aanaa guutoo giddaafa naannoo sanafaa maqaa dhooftiidhan naannoo guutee simbirroo naannoo jedhamu. Takka takka immoo naannoo duunee kaaneedhaa dhufee jechuudha guutoo giddaa. Tol iddootti dhufteen baramne maatiin ishee dhufanii fudhanne jechuudha reeffayyuu. Dhufanii deebi'anii waan jedhamutu jira garuu nuni ijaan hin argine dhukkubsattuudha jedhanii egaa beektaa akka warri argan immoo. Yaa walumaa gala jaartiin rakkoo fayyaa akka qabdudha jechuudha amma ammaatti kan nuti beeknu inni uummanni beeku shakkiidha. Shakkiidha malee wanti argameeru hin jiru. Waan qabatamaa miti yaa jaartiin mi'a waan tokko yoo harkaa qabdu jechuudha waan akka dhadhaafaa qoqqoqaafaa birriifaa baattee wayyaa uffatafaa baattee akka deemtudha. Halkanidha kan jedhan dhugumadha moo gara odeeffannoon jiru sa'aatiinsaa? Naannoo sa'aatii 8 waan jedhamu jira halkan. Kan isaanii lubbuun darbe achumattidha moo mana yaalaa galanii takka odeeffannoo qabdanitti? Qorri rukutee tureedhaan miidhaa guddaa qabu. Yaa ambulaansiidhaan buufata fayyaa ifaa geessanii jennaan jaartiin achitti xiqqoo miidhamarraa kan ka'e lubbuun darbee jira. Yaadamaadhaan reeffa kan owwaale asumaadha buufata fayyaadhaa reeffa fuudhanii owwaale asumatti. Diggaamatti eenyutu owwaale mootummaadha jechuudha? Yaa qaama mootummaadha kan owwaale. Maatiin erga jaartiin owwaalamanii dhufanii ilaalaniiru garuu immoo baganuu owwaaltanii jaartii dhukkubaa ture sammuu maraatanii turanii jedhanii egaa. Abbaan alangaa aanaa diggaa obbo Boonsaa itti aanaa taateen kun aanaa isaanii keessatti ta'uu mirkaneessanii manguddoon kun mana yaalaa akka gaaniin boqachuu quba qabnaa jedhan. Dhimma hojiitii fi gara baadiyyaatti bobba'anii yeroo turan koomsoon jechuudha dubartii kana bakka isheen ta'aa turte arganii gara buufata fayyaa aanichaatti akka ofiisannaa ibsanii turan jechuudha. Yeroo gara buufata aanaa geessee booddee yeroo sana gaa lubbuun akka keessa jirudha arguma buufata fayyaa geessee booddee lubbuun kan keessaa bahee ta'udha kan isaan naaf himan. Akkuma miidiyaa hawaasaa irratti jedhame osoo waraabessa yaabbatanii deemanii dhuguma argamaniiru kan jedhuuf obbo Boonsaan odeeffannoo qulqullaa'ee akka hin qabne himanii sababiin du'a isaanii garuu qoratamaa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Waan sooshaal miidiyaa irratti dubbatamurraa kanatti foormaalii odeeffannoon qabu garuu lubbuun namaa bahee jira. Akkamitti lubbuun nama kanaa bahee inni lubbuu nama kanaa baasee wanti jedhamu qulqullaa'uutu irra jiraata jechuudha. Amma atileetii sadarkaa odeeffannootti namni aanaa keenya keessatti du'uu dhageenye jira. Namni yoo barbaade yoo godhe waraabessa yaabbatu maaliif godhu harka namaadhaan lubbuun nama bahuun irra jiraatu kun ta'ee argamu yakkadha jechuudha. Akka nagaa sadarkaa odeeffannootti dhimma kana odeeffannoo waan qabnu bakka dubartiin kun jalqaba turte illee dhageenya waan jirruuf qaama poolisiidhaan bakka sanaa kaasee dhuftee buufata yaalaa geessee waan jirtuuf akkamittiin duuti eenyutu akka kana raawwate kan jedhamu qulqullaa'uutu irra jiraata jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa xumura irratti oduu tokkoon isinitti hoogganaa waldaa meetodistii Naayijeeriyaa butamanii turan Saamu'eel Kaanuu fi lubootni isaan waliin turan lama akka gadhiifamaniif doolaarri 200,000 fi 40,000 akka kaffalame himame. Dooktar Kaanuun osoo waldaatii galanii dilbata darbe daandii guddaa gubbaa naannoo finciltoonni biyyattii irra foxxoquuf lolan keessatti butamanii sa'a 24 booda gadhiifaman. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine asuma irratti xumurreeti kan jirru qopheessituun sagantichaa Firaa'ol Balaay na waliin turtii taasistetti saganticha kan isiniif dhiyeesse Moonzaal Alam Taaddesaan ture Joonaatan gama ogummaa teeknikaatiin boor walitti deebina halkan gaarii.